Nagaya qabda kabra. Naga Allah, alhamdulillah. Damma damu tineta tolar gidan. Eddo beeksisaa hidhannee achi wal agarra. Beeksisa hojjettanii? Maal beeksiftan? Qayya. Qayyaa. Mana qayyaa uyitee. Qayyattereeti. Namni heerumni hin qayyatu bar nama jaarsa qabu qayyata. Nama jaarsa bira jiru. Birendiin qabdureeti. Hin qabaana bira hin jiru kaa. Kan qayyatiin maal beeksiftare? Yaani mana beeksisaniif addisii banate. Ni eebbisiise jechuudha. Osoo hin qayyanne akkanumatti moo? Asliyan hin beeku kaawwana nu irraa qayyatu hin beeku ani. Ada shuree faa gaafadhu. Achi jirani. Sulee. Haadha shuree. Haadha shuree. Isaan illee qayyatanii? Achi jirani gaafadhu jaa. Ati qayyatuu qabda ture bar. Hin fedhu ani. Maali? Hin fedhu kaawwanin gaafa jaarsanii bira dhaqu qayyadha. Garuu hin barbaachisu ta'e akkattuu hin mi'oofti yaani. Warri daabboon jaraan mi'oofne haa qayyatu malee maal si galcha si'a bifti. Anaayyuu nama meeqatu makiinuu kadhu sitti dhiyaatti eenna caqaacaqa keessan dhufe. Rabbi si urgeesse. Asli nam kolfisiisii an ilkaan tolkuwa. Wallaa dhuguma wallaahi. Yoo xiqqaate diyaasbooraan shanii ol kudhan qubna gari baannatti warwaate waa'ee kee kara. Naajala jannu wae. Nama meeqatu osoo waa'ee kee yaadu isteeta deemuu dhiisee isteeta biraa deemaa oola warri tiraaka oofu kun. Tiraaka beektaa? Warra Ameerikaa jiraa miisaan toofa tiraaka san. Makiinaa dhedheeraa guddaa san. Nama shaniin kaa namni amma makiinaa akka dhuyyee ittiin keessan dhufee nutti horwataa jiru. Abshiraa jedhin. Ameerikaa deemuu kaayyoo qabdaa seerumsiisuu? Duraan hin qabaa ture amma asuma naawashi. Suudii moo? Maa? Yaani as keessa jiraachuu fedha amma as keessatti akkas. Dalagaa as keessa dhuumachuu fedha. Dalagaa mataa keetii moo? Dalagaa akkamii? Jechuun kiyya dalagaa anuma dalagaa haa ta'u dalagaa mana uffataallee ta'ee mana hin jiraan dalagaa mataa kiyyaa uumachuu fedha. Mana uffataa banuufi? Iqaamaa qabdaa maa? Eessaa fuuta? Hin baafadha kamaa. Maal as keessatti hin baafadha. Karoora bayee ture hin argine. Ganaa baaraan galtee baafattaa? Maa baaraan gararee ani gubbaraan dhufee namichi isirraa naqqaladha malee guddaa miti. Membarii ta'a namni ababaa 40 qabdan kenna. Maayet? Ani namichi narraa isirraa naqqaladha malee maaliif baara warra dhiiraattu baaraan galaa bara warra baaraan dhufee baaraan gala. Osoo hin geessin hin naqqalu kaa? Maaliif? Akkasuma amma yaasiriin tokko fa'aa akka geeffatutti hin naqqalu. Maal geeffata? Osoo hin fixatiin? Ani baafadhaa lafa amma baafadhee ammaa fixatarree. Warra dhiiraati malee dhalaani homaa rakkoon qabu. Aboo gattaa achi deemi dhugadhu kunoo mucatti sare dhiira dhungata kun. Achi deemtee dhungattu kunoo ta'i qaamaa qabdu. Umraa gootee achi masii yoo ta'e. Akiri kunillee diyaasboora afaan amma si foggoruun na dhungata si jaalata. Yaasiin hoo beektaa hiriyyaa gurree. Maal beeytaree silaati? Kana rabbiin ol qajeelchatuma keessaa qajeelchee konkaa. Maal beeytaree? Naati nama beekne giddiin hin beekasiin jedhaan. Maaliif wallaata diyaasboora hiriyyaa kiyya giifta ishee abdii isaa hagaa beeytaa?
beekera dhiisiif. Abdii Saagaa beektaa ishee? Beekee. Beerri abdii isaan beekne hin jirtu subhaanallah sharri abdii isaan kun. Hiriyyaan isaa hin fuudhee maal giiftara kiyya guddaa. Firii Oromiyaa beektaa hiriyyaa abdii Saagaa? Yee? Beekee. Fuudhee. Fuudhe inni fuudhe yoo abdii isaa kana taate malee sun fuudhe bultii namaan diigii yoo keessan si barreesse na jedhaan dubbatiin firii jira. Abdii isaan fuudhee mi garuu? Abdii isaan hin fuudhe waan fuudhe natti hin fakkaatu hin beeku. Abdii seena fuudhee. Abduusee. Maa abaarsa qabdaati ka abduusee qalbiin si qajeeltu? Nan qajeele nama na gaafate. Dhalaan abduusee jaalatte abaarsa qabdi tuufsiifadhu jedhiin. Kina komantii ala abduusee gaafadhu edaaran. Abduusee beera kaayirootu abaaree ribaan ka'u jettee beeksisee hunda warri kaayiroo dharootu kun abduusee malaa itti kennanii dadhabe. Hin dhageenye ati yoo beerri abduusee arrabsitu. Ante dhugamaa akkas jedhasu ani soba se awar. Maa gaafni lafa bu'u malee dhajaa'u jedhanii bara. Dhugaadha ani soba se'a. Gaafni lafa bu'u malee dhajaa'u jedhanii yoo na homo. Ati dhiira akkamitti heerumuu feeta? Kama dhugaa wallaahi ijoollee baay'eetu na rakkisaara waa'ee kee kana rakkadhe wallaahi dhiyoo kanatti duubatti haasaa ture wallaahi makiin eessa badde jedhee nama baay'een na kadhataara. Na dhukkubee barsaamona saniif badee. Anaa dhukkubu sareeti maal taate budatti nyaate? Wallaahi. Wallah. Onne diyaasporaa meeqaa keessa seentee silaati kaduutu dhukkubu miti bara diyaasporaan guutuun jaartii ofii dhiiftee waa'ee kee yaadaarte. Loori jaartii qabuun akkanan jenne ani ni naafa. Wallah. Beerra nama ajjeese gumaa isin galcha warri arsii. Baay'ee hinaaftaa? Nama jaaladhutti ni naafa. Hinaafa maayin? Naafa jechuun Yoo istiroongii ta'e yoo miyaara kaawwanti koonen isin lamaanuu kaa rakka yoo ta'e yoo maal hinaafta? jechuun kiyya ani sanii miti bara dandeettii isaa irratti miti yaani ana bira bicha arguu fedha si galee fa'aa oromoo ofii bichaa nyaachuu miti bara asli kara biraatti fudhatedha. Biyya garaagaraa nu jiraachise garuu homaa rakkoo qabu anuu itti fuudha akkasitti inni of danda'ee biyya garaagaraa nu jiraachifnaan. Amma diyaaspoora yoo si fuudhe si ati bareedduu sana miti egaa watiin moota akkana godhamtuuti tiraaka keessa bakka rafatu jedhuuba kana tiraaka keessa kaatee isteetee sarraate zoora jaartiin guddoo naatti ijoollee mana teetti rakkoo qabu jaartilee qaban. Jaartii qabaannaan dirqama naamsiilee wal qixxeessuu qabaatan mana mitiin mittaakkil nagaan akka wanni tarsiisuuf fedhu. Si caalchifata kaa inni sun guddoo. Anatu irra gaafatama bara asli nama tokko jaartii isaa tokko amma fakkeenyaaf ati jaartii qabdoo ta'e dhalaan takka qalbii ta'e hoo fuutee jaartii ta'e san irraa kara biraatti si qasaasessite intala san itti gaafatamtu. Suleyman hin beektaa? Suleyman amaan moo? Hin beekaa. Jaartii qabaa inni? Hin qabu. Riil inoo beektaa? Riil. Riilii. Ijoollee diyaasporaa hin dhufaa beektaa si giiftii kennitu. Hin beekan diyaasporaa. Ka dhiyoo kana akkatti jagatiitu tokko sana hin beektu jaarsa kee? No jamsi. Madaaf jala jiraatina dhiyoo kana giiftii naa kennaa ture. Keessan wal jala jettanii? Wallahi. Wallahi maal jechuudha. Jechuun yoo as jala jiraate doktorri maqaa kiyya online irratti maal hin jedhe si jaalatamina hin jedhin bannaati. Eeggaduma sana amaarri na qaxaqqanaa giiftii naa kennaa ture maqaa keeti makii. Itti miyoo si dawwale wallahi. Nyaachisiisan. Si dawwalu?
Inni naan dawwalu jedhe ati akkas godhe. Geemii taphannu amma. Quci bidigi kaa. Dange. Ijoolleen biyya dabbaa kee ilaaluu feeti. Afrikaan daansii on quci bidig. Qixaatiin kan. Okay. Yalla. Duriyee guutuun akkasi doktora itti ta'utu billahi. Mana kana ol hedduun shallee dhufa namni mana kana dhufa subhaanallah. Namni guguddaa yoo mana hordofu siraan nama guddaa ta'e. Guys, taphaa godha. Riyaadiin jirta moo jiddaan jirtaati? Yaadiin jira. Manfuhaa. Aziziyaa. Aziziyaa galtee.